Maqaan kiyya Duubee Ganamoo jedhama. Ani biyya kana kan dhufes Febraarii 2004 dhufe. Kan biyyaa baane gaafuma ooguma duraan gaafa Tigreen gaseentu 1992 itti baane jechuudha. Bakkuma san keessa baane Keenyaa seenaa achirraalee immoo rabbi san fide jechuudha 2004 seena. Biyya maaliif baatan mee saniin jalqabnu? Biyya wanni baay'eef maatii makeenya rakkinuma amma waa'ee biyya keenya keessa deddeemuun ijoollee hedduullee ilmaan hedduullee ta'uunirraa hidhanii tuunirraa ajjeesanii ilma kiyya guddaa eda'oo jedhama normatti dhufa seenaniiti biyya Arsii aanaa Kufalee keessatti isa barbaada dhufanii isa bulloo kan jedhamu hidhamee bulloo sun bannaan eda'oo kana mana jiraan biraa utaalee bulloo kana waamichaa fi gaafannaan bulloon asin dhumne hidhaa beenu hidhaa jira isintu harka jira maaliif mana amma maaliif dhuftan jennaan gurbaa laga duttaale dhahanii ajjeesan jechuudha. Kan warra kan ka'een booda dubbiin kun jajjabaataa dhufee jajjabaataa dhufnaan nu barbaachi ilmaan tana waliin amma ilmaan hedduu qabadheeti maatii amma namni kun waan ka ajjeesaniif gara keessanillee argine hagammaattuu nama afurii jechuudha. Mikanat saniin kaanee gara naannoo Keenyaa kanatti gara Booranaa keessa turree Booranaan karaa irra turree baay'ee hedduu karaa Sololoo kana jedhama lafti isaa rakkoodha karaa Marillee keessa babbaanee karaa irra oduu Keenyaa ayyuu hin geenye waggaa 2-3 karaa irra turre jechuudha. Tole egaa isinii mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun biyya seenurraatti dubbiin kun nan ka'ee mucaan illee sin jala ajjeefamee sababa siyaasatiin baatan. Mee siyaasni biyyaa yeroo sanitti haala jiru na yaadachiisa. Haalli gizee sanii gaarii ture akka dhufeen. Booda duubatti laafisi dhufnaan nama dhufanii wal xoqqomuu safaratti ollaa keessa deemanii wal himuun dhufee wal himuu kanaan booda humni namaan dhabamee gara dheefaa biyya bootti kaane jechuudha. Qabsoo yeroo san naannoo keessan ture keessatti gaheen keessan maal fakkaata ture? Maaliif ijoollee keessanoo barbaadan? Hirmaannaan ijoollee keessanii maal fakkaata? Gurbaa kiyyatu achi keessa ture jechuudha gurbaan tokko. Waa'ee baawoo kana keessatti turanii gurbaan kun booda qabamanii hidhaman. Karaa Baalee kana keessatti hidhamee achi hidhaarraa dhufee hidhaa achi amma mana hidhaasanii ammas cabsanii baane. Isaan akka jedhan baanii ammallee gara keessan dhufe jedhanii gara nutti dhufan jechuudha. Ansilaa gurbaan hidhamee jira. Nuti waan argina hin jiru jedhee mucaan lafa barii geettee mucaan kun eda'uun kun lafti gara barii jirtee dhufanii mana keenya marsanii jiranii baay'ee utaaluu wanni nuti hin dhufne bulloo argitanii argine bulloon as hin jiru. Hidhaa jira. Bulloon waggaa meeqa ta'a tureerus? Bulloon nama waggaa inni gaafsanii nama waggaa 28 akkas naannoo. Eda'oon guddaadha inni gara waggaa nama waggaa 30 jalagaa jechuudha. Kadu'e kun kaajjeessan. Akka abbaatti isinii ijoolleen ofii tokko hidhamee tokko immoo dhabamee tokko immoo nama fuulduratti ajjeefamuun maatii akkanatti diigamuun kun biyyaa bahuun suni qeheen keessan akkam jiraama? Keenya bareedduu akka gaarii jiruu gaarii qabnaa ilmaan gaariidhaan ilmaan hedduu dhaleeraa ilmaan hedduu baay'ee nama gaddisiisaa akka jiruun baanee faca'uun keenya har'a ganda keenya qullaa goonee biraa bahuun baay'ee yaada guddaa nuti ta'ee jira. Hadha maatii keenya dubartii teennaan gargar facaanee haati gariin achitti haftee garii bakka jirtu hin beeknu har'a ganda mishaa ganda kabajjaatti qabnu ganda akka gaariitti nu beekan ganda ibaluu jedhanii nuun himan sani har'a wanni sun dhabamuu isaatiif waan haga ammaallee xaarree wanni mul'ataallee dhabamuun isaa gaddisii maatiin keenyas akka Oromootitti illee Oromoo walii dhiyaachuu walii galuu wal fixuu wal jibbuu wal haasaa walitti amma baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa akka amma seenaa keessanirraa isinitti himtanitti gadda baay'ee keessa dabartan qabsoo Oromootinis wal qabatee maatii keessa facaastanii bu'aa baay'ee hedduu dabartanii lubbuu ofii baafachuudha akkuma namni baay'een godaanullee godaantanii biyya addaas tutturtanii moo United States geechan. Amma as maatiin ijoolleen si wajjin dhufan jiranii walumaa gala ijoollee meeqa qabdan? Ijoollee ani waliin gala ijoolleen haga 28 ta'u ilmaan ti'a jechuudha. Bakka bakka jiru biyya jiru asillee haga ijoollee 17 jala hin ga'u. Amma ijoolleen gara biyya kanaadhaan dhufne tuni
yaaduma kana kan qabatu ijoollee biyyatti duraan akkuma aadaa keenyaatitti dubbiin hin jiru fuunee jaartii takka. Jaartii meeqa qabdan? Afur qabna. Kanatti gaa amma nan gaafatini maal godhan amma hin qabnaa loon qaalluutii jedha warri keenya ogguu mammaaku. Qaalluun kun biyya deema. Horiin isaanii erga biraa deeman waggaa 5 turanii galan gara biyya keenya keessatti. Hin qabnaa qofa jedhan horiin dhumellee dhumeera ka jiraatullee jiraateera hin beekan. Akkasanii amma tabiyyaa sanii hagana qaba lakkoofsaaf himuuf malee hin jiran amma. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatoomatillee waan dhuftanii nu gaafataniif ulfaadhaa jajjabaadhaa.